Naannoo Oromiyaarraa namoonni 10 miseensa koree hojiraawwachiiftuu paartii badhaadhinaa ta'uudhaan filatamuun ibsame. Tibbana yaa'isaa lammaffaa geggeessaa kan ture paartiin badhaadhinaa Dr. Abiy Ahimadiin pirezidaantii paartichaa gochuudhaan irra deebiidhaan filate. Naannoo Oromiyaarraa miseensota koree hojiraawwachiiftuu paartii badhaadhinaa ta'anii tajaajiluuf kanneen filataman keessaa tokko Dr. Abiy Ahimad, lammaffaan obbo Shimallis Abdiisaa, sadaffaa obbo Awwaluu Abdii, afur obbo Fiqaaduu Tasammaa, shan adde Adaanech Abeebee, ja'a adde Caaltuu Saanii, torba obbo Saadaat Naashaa, saddeet Dr. Tashoomaa Addunyaa, sagal obbo Kaffaaloo Tafarraa, 10 Dr. Iyyoob Takkaalinyiiti. Dr. Abiy Ahimad waggoota 6 darbanii pirezidaantii paartichaa ta'uudhaan tajaajilaa turan. Tiyaanaan ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunee fi obbo Adam Faaraa pirezidaantota ittaanoo ta'uudhaan filataman. Filannoon kunis teekinooloojiin deeggaramuun karaa iftoomina qabuuf ammayyaan raawwatamee jedha ibsi paartichaadha. Yaa'ii lammaffaa paartii badhaadhinaa namoota 2000 ol hirmaachise guyyoota 3f geggeeffamuun halkanedaa sa'aatii 6 walakkaatti xumurame. Akkasumas bakka buutonni hooggansa paartilee biyyoota 15 dabalate keessummoonni biyya keessaa falaa 400 afeeramu dubbii himaan paartichaa Dr. Biqilaa Urrisaa miidiyaalee biyya keessaatti himanii jiru. Dr. Abiy Ahimad paartii badhaadhinaa erga hundeessanii qormaata jajjabaan isaan mudatee jira. Waraana kaaba Itoophiyaa, walitti bu'iinsa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessaa isaan gurguddoo keessaati. Waggaa 6 dura imala keenya yeroo dammaquu yeroo ka'uu jennee jalqabnee jedhan Dr. Abiy. Paartiin isaanii dargaggootaan kan guutame ta'uu fi miseensa guddaa qabaachuus dubbatan. Paartiin badhaadhinaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaa fideera kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahimad fageessanii ilaaluun imala paartii badhaadhinaatis jedhan. Ida'amuun qoricha Itoophiyaaf ta'uudha jennee yeroo finnu waggoota 6 darban kanneen nu kasasan komatan malee yaada filannoo biraa ta'uu danda'u kan fidee dhufe hin jirus jedhan. Itti dabaluun namoonni siyaasaa fi paartiin siyaasaa yaadamaa yookaan falaasama hin qabne kaan injifannoo yeroo gabaabaaf rakkina yeroo dheeraa nutti fidus jedhan. Paartilee kanfaa jechuu akka barbaadan garuu ifa miti. Ministeerri muummee Abiy Ahimad baniinsa yaa'ii kanarratti waggoota 6 darban kan biyya keessaa ba'ee deebi'ee hagalu, kan hidhamee hiikamu, kan amantaan walitti bu'ee walitti araaramu, kan ari'amee raayyaa ittisaa biyyaarraas ta'e yuunivarsiitiirraa hadeebi'u, torchoriin hadhaabbatu jennee jalqabne amantanis amanuu baattanis waggoota 6 darban Itoophiyaa keessatti namni tokkoyyuu torchoriin taane yookaas hin dararamne jedhan. Isaan kanaa jedhan malee taateen naannoo Tigraayiif Oromiyaa keessa ture faallaa ta'uu gabaasaaleen mirga namoomaa ba'aa turan ni mul'isu.